argaa jirtan naannoo namoonni miiliyoona tokko ol aappicha buusanii aappii irratti jalqabanii hojjechaa jiranii fi koomentiiwwan gaggaarii aappii qabudha jechuudha. Aappicha irratti maaltu hojjetama kan jedhuuf akkuma asirratti argaa jirtan invaayisii qofaan hagaa $100 yookaan immoo bilbila smaartii qabaatanii arras viidiyoo nama scroll gochaa ooltu yoo ta'e isin baay'ee gowwootadha. Maaliif yeroo kanatti viidiyoo nama scroll gochaa ooluu osoo hin taane isin bilbila keessan fayyadamtanii hojiiwwan onlaayinii garaagaraa yerootti hojjechuu qabdanii fi bilbila keessan irraa galii gurguddaa yerootti argachuu qabdanidha. Keessattuu namoonni Wi-Fi firii qabdan yeroo kanatti bilbila keessan fayyadamuudhaan hojiiwwan onlaayinii garaagaraa hojjechuu qabdu. Namoonni Wi-Fi firii hin qabne immoo bilbila keessan irratti unlimited daataa illee guuttanii hojiiwwan onlaayinii baay'eetu jiru isaaniin hojjechaa daataa bilbila keessanii of dandeessanii akkasumas immoo galii dabalataa yerootti argachuu qabdanidha jechuudha. Isaafis kan ta'u ani YouTube chaanaalii kana irratti viidiyoowwan baay'ee hojiiwwan onlaayinii garaagaraatti hojjechuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedheen jira. Namoonni baay'eenis viidiyoo sana fayyadamuudhaan aappiiwwan baay'ee jalqabdanii hojjechaa jirtu. Namoonni aappiiwwan kanneen hin jalqabiin jirtan yookaan immoo jalqabuu barbaaddanis immoo YouTube chaanaalii kiyya irra deemtanii steepiiwwan hundumtiyyuu viidiyoodhaan kutaa kutaadhaan nan hojjedha waan ta'eef aappiiwwan hunda irratti isaan sanas aappiiwwan kana duraan jalqabeen jirtan yoo barbaaddan viidiyoowwan kiyya jala seenuudhaan isinillee jalqabuu dandeessuun isiniin jedha. Har'as aappii haaraa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Aappiin kun erga namoonni jalqabanii tureera. Aappicha irratti akkuma argaa jirtan naannoo namoonni miiliyoona tokko ol aappicha buusanii aappii irratti jalqabanii hojjechaa jiranii fi koomentiiwwan gaggaarii aappii qabudha jechuudha. Kanaaf isinillee aappii kana irratti yoo jalqabdan fayyadamanii taatu jechuudha. Aappicha irratti maaltu hojjetama kan jedhuuf akkuma asirratti argaa jirtan invaayisii qofaan hagaa $100 yookaan immoo haga $100 olillee ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana dura isinitti himeen ture aappii tokko irratti yeroo jalqabdanitti akkaawuntii garaagaraa bantanii invaayisii namoota gochaa jalqabu hojjechuu dandeessu. Akkasumas immoo aappiiwwan garaagaraa irra deemtanii namoota gara aappichaatti fiduudhaan akka isaan hojjetan gochuu dandeessu. Maaliif aappii kana irratti namoonni Itoophiyaa ta'an baay'een keessan jiranii isin yoo jalqabdan aappicha irratti ni fayyadamtu jechuudha. Aappicha irratti invaayitii qofa osoo hin taane ejentii koomishiniin isaas baay'ee gaariidha. Maaliif parsantii tokko kan taakaa irratti parsantii tokko ni dabalanni kunillee steepii tokko ni dabala jechuudha. Kanaaf isinillee aappicha irratti namoota affeeruudhaan ejentii gochuudhaan tiimii ijaaruudhaan hojjechuudhaaf yoo dandeessan aappii kanarraa sirriitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan invaayitiidhaan alatti akkasumas immoo namoonni geemarii taatan akkasumas immoo laakii gochuudhaan aappii kanarraa dabalataan galii dabalataa argachuu dandeessuun isiniin jira. Kanaaf namoonni jalqabiin jirtan amma steepii nan isinitti argisiisu seeraan hordofaa jalqaba. Namoonni baay'een obsa viidiyoo ilaaluu hin qabdan yookaan immoo obsa viidiyoottiin aappiiwwan yeroo jalqabdanitti obsitanii viidiyicha ilaalaa steepii isaa hordofaa ittiin hojjettan hin qabdani. Maaliif steepii isaa hordofuun isinum fayyada waan ta'eef keessattuu amma deemtanii namoota kan biraa gaaffii gaafattan viidiyoo namni sun hojjetee ifa ta'ee jira taanaan viidiyicha ilaalaa. Ani immoo yeroo baay'ee yeroon viidiyoo jedhutti steepii isaa hundumaan argisiisa. Kanaaf obsaan viidiyicha ilaaluudhaan jalqabuu dandeessu. Hojicha jalqabuudhaaf viidiyoodhuma amma ilaalaa jirtan jala kana yookaan barreeffama isaanii tuqxu kottaa jalqabaasa jedhu kana jechuudha. Barreeffamicha yeroo tokko gadi ni qabdu. Yeroo barreeffamicha tuqxan akkasiin bana asirratti kunoo filannoowwan jiran keessaa jalqabarra kan jiru maaltu jira jechuudha. Bakka kanarraa liinkii jedhee kun akkasitti jira. Liinkii isa kana ni tuqxu jechuudha. Yeroo tokko liinkicha ni tuqxu. Telegiraam guruupii immoo warri barbaadan telegiraam guruupiinis liinkii isaa bakka kanarra jira waan ta'eef isallee telegiraam irratti viidiyoowwan garaagaraa waan gaddifamanii isa seenuu dandeessu. Kanaaf amma liinkii kana yeroo tokko ni tuqna. Yeroo liinkii aappichaa tuqxan akkasitti isinii bana. Yeroon akkasitti isinii banee asirraa daawulood isa jedhu kanaan yeroo tokko ni tuqxu. Daawulood isa jedhu kana yeroo tuqxan gara pileestoorii bilbila keessanii isin furata. Kunoo gara pileestoorii na furatee jira jechuudha. Aappichi kunoo isa kana fakkaata. Asirraa akkuma argaa jirtan namoonni miiliyoona tokko ol aappii buusanii hojjechaa jiranidha. Kanaaf aappicha irratti namoota baay'eetu hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf isinis instaal isa jedhu kana tuqxanii aappicha ni buufattu. Aappichi amma naaf bu'aa jira bilbila koo irratti. Kanaaf yeroo inni bu'e immoo akkamitti akka bantanan akkasumas immoo akkamitti akka hojjettanan isinitti argisiisa. Bilbila keessan irratti akka bu'een akkas fakkaata. Sana booda bakka kanarraa open jettuuni open argattaniin booda jechuudha. Akkanatti isinii bana. Asirratti filannoowwan lama qabdu. Innis filannoon inni ittiin banuudhaaf jechuudha. Sign with Google kan jedhuu fi sign with Facebook kan jedhudha. Sign with point kan jedhu lakkoofsa bilbilaatiinis banuu dandeessu. Garuu amma imeeliidhaan bannaa. Imeelii kanaaf sign with Google isa jedhu kana tuqna jechuudha. Yeroo tokko jiru isin filachiisa. Imeelii keessan tokko isaanii filattu bilbila keessan irra kan jiru jechuudha.
Iimeelii keessan akkuma filattaniin akkasitti isinii banaa afaan si filachiisa. Afaan ani Ingiliishiin jedhaan isa jalqabarra jiru kana jechuudha. Isinis Ingiliffuma barreessitu sana booda next jettuuni. Next yeroo jettaniin asirratti immoo saala keessan isin filachiisa. Namoonni shamarran ashara isinii kennuu qabdan fiimeeliidhaan banaa. Maaliif taaskiiwwan guyyaa guyyaallee akka hojjettaniif namoonni hin qabne garuu dhiirota taatanii meeliidhumaan bantu jechuudha. Ani amma akkaawuntii kana fiimeeliidhaan banaa sana booda next jennaani. Appicha erga bantaniin booda fuuldura isaa riikaardi gochuu waanta hin danda'amneef kana akkasitti isinitti argisiisaa jira. Maal gootu jala kanarraa bakka amma xiyyaan isinitti argisiisee mii kan jedhu tuqxanii gara piroofaayilii keessanii ni galtu. Piroofaayilii keessan jala galtanii ejentii achumaan immoo ashaaraas jalqaba ashaaraa achumaan immoo ejentii akkamitti guuttanan isinitti argisiisa. Piroofaayilii keessan keessa erga galtaniin booda bakka kanarraa complete verification kan jedhu jira. Verify now isa jedhu kana yeroo tokko ni tuqxu. Yeroo isa tuqxan akkasitti isinii bana. Yeroo akkasitti isinii banee asirratti wanti isin gochuu qabdan tokko bakka ifaa ta'uu qabdu. Fuulli keessan tasumallee dhokachuu hin qabu. Wanti fuula keessan dhoksu jiraachuu hin qabu. Sana booda immoo iskiriinii keessa fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba jechuudha. Isaan kana sadan erga gootaniin booda verify now isa jedhu kana ni tuqxu. Jala kanarraa verify now isa jedhu kana tuqxanii ashaaraa fuula keessanii yookaan immoo eenyummaa keessan galmeessisuu deemtu jechuudha. Warri shamarran immoo shamarranii warri bantan nama shamarran kennisuu qabdu. Fuulli keessan akkasitti geengoo sana keessa galuu qaba. Sana booda immoo lammaffaarratti ammas fuulli keessan dhufee bakka ifaa ta'etti gurra keessan hundumtuu itti siqee iskiriinii irra akkasitti galuu qaba. Sana booda iskiriiniin bilbila keessanii kalarii jijjiiree sana booda erga dhumarratti jechuudha kun akkasitti isinii xumura. Sekendii muraasa booda verify now isiniin jira jechuudha. Kun amma kan kiyya verify gochaa jira jechuudha akkaawuntii kiyya. Daqiiqaa muraasa ni eegdu sana booda verify gootu. Warri shamarraniin bantan immoo namoota shamarran ta'an hiriyaa keessan ta'uu danda'a mana keessa maatii keessan gochuu dandeessu. Kun akkuma argitan kan koo verify now naan jedhee jira yookaan immoo naa xumuree jira jechuudha. Sana booda dan jettuun jechuudha jala kanarra. Yeroo sayyettanii riistaart akkasiin gootan sin gaafata. Ammas riistaart isa jedhu kana tuqxanii deebitanii immoo ni dhuftu jechuudha. Kan isin gootan lammaffaarratti as keessa join agency bakki jedhu jira. Bakka kana jechuudha. Isa yeroo tokko ni tuqxu. Ejentii ta'us ejentii nama jalatti galmoosuu barbaadan jechuudha. Erga isa tuqxaniin booda asirratti innis xiqqoo ishee erga barbaade isiniif bana. Booda asirratti ID bakka kunoo interplay center jedhu kana tuqxanii ID barreessitu. ID nama iskiriin irratti isinii barreessu kan immoo kan ani barreessaa jiru kana 58 94 58 87 jettanii sarchi gootu. Yeroo sarchi gootan daanii jedhee isinii dhufa. Kunoo asirratti daanii jedhee jala kanarraa immoo konfirmii kan jedhu isinii dhufee jira. Isa konfirmii jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Erga akkasumatti konfirmii gootaniin booda keessattuu warri shamarranii taaskii keessa yoo hojjettan gaariidha. Warri dhiiraa immoo ejentiin ta'a warreettan bakka kanarra ni tuqxu. Become agency isa jedhu kana tuqxanii akkasitti tuqxanii jechuudha. Sana booda yeroo isa tuqxan akkasitti isinii dhufa. Become agency isa jedhu ammas yeroo lammaffaa ni tuqxu. Asirratti kun isinitti argisiisa ejentii taatanii wanti isin argattan asirratti isinitti hima jechuudha. Kanaaf asirratti isa kana tuqxanii ejentii ta'uu dandeessu jechuudha. Namoonni ejentii ta'uu barbaadan kana bira miseejii waan dhufan immoo ejentii isin taasisa jechuudha. Shamarranis dhiironnis yoo barbaadan kana gochuu dandeessu. Warri shamarranii garuu taaskii keessa yoo hojjettan gaariidha jechuudha. Asumaan taaskiiwwan isin guyyaa guyyaan hojjettanan isinitti argisiisa. Tole ejentii guutanii jirtu akkasumas immoo verify gootanii jirtu akkaawuntii keessanii. Akkaawuntii keessan verify erga gootanii yookaan immoo warra dhiiraas akkaawuntii shamarraniin baname ta'uu danda'a. Warra dhiiraa akkaawuntii keessanis ta'uu danda'a. Kan taaskii keessan ittiin argattan bakka kanarra task earnings kan jedhu jira. Isa yeroo tokko ni tuqxu. As keessaa namas invite gochuu yoo barbaadan kallattii kanaan illee gochuu waan dandeessaniif taaskiiwwan jiraannan isinitti himaa jechuudha. Irra caala taaskiin jiru inviteedhaanidha kan sirriitti ittiin argachuu dandeessan waan ta'eef namoota affeeruudha. Ejentis taatanii ta'uu baattanis rakkoon qabu inviteetiin isinii kenna jechuudha. Tole kana maal gootu jechuudha bakka kanarraa kun ilaala taaskiiwwan shamarranii guyyaatti 1000 argattu sa'aatii 2 hojjettanii jechuudha. Guyyaatti sa'aatii 2 hojjettanii 1000 argattu. Daqiiqaa 30 gaafa teessan kun bakka kanarratti akka argitan 1000 goo kan jedhu kun badeet isaa kolleektii gootu jechuudha. Deebitanii ammas immoo daqiiqaa 60 gaafa teessan goo kan jedhu badaa kolleektii gootu ammas daqiiqaa 90 daqiiqaa 120. Kanaaf sa'aatii 4 keessatti daqiiqaa sa'aatii 2 keessatti guyyaatti sa'aatii 2 hojjettanii 1000 hojjettu jechuudha. Warra shamarranii itti aanee kan jiru taaskiin jiru kunoo bakka kanarraa ispiin kaashaawutiidha. Taaskii isa gubbaa irratti mana keessanis ta'uu danda'a mana namaas ta'uu danda'a teessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Ispiin kaashaawutii jechuun namoota invite gochuudhaan kan ispiin gootanii 80,000 200,000 akkasumas 500,000 miiliyoona tokko kan ittiin argattanidha. Tole isaafis asumaan namaaf yeroos ni dandeessu asuma irratti bakka kanarra ni tuqxu yeroo tokko jechuudha.
go spin bakka jiru kana yookaan immoo $8 kana irratti barreeffamee jiru kana yeroo tokko ni tuqxu. Yeroo tuqxan akkasitti isinii bana. Spin yoo gochuu baattan illee spinii waan qabdan isinitti argisiisa. Akaawuntii keessan verify waan gootaniif akkasumas immoo wanta bantaniif carraa spinii isinii kenna jalqabuma gaafa seentanii. Akkuma argaa jirtan ani carraa 4 qaba bakka kanarraa. Kanaaf spin bakka jiru kana tuqeen spin godha jechuudha. Gubbaa kanarraa 80,000 gaafa naa goote immoo baafachuu waan danda'uuf jechuudha. Spin gootu jechuudha. Kunoo carraa lamaan spin godhee kunoo amma kan naaf hafee 80,000 guutuudhaaf 252 qofa jechuudha. Kana jechuun namaaf feeruu qabdanii miti kan isinitti wanni ta'uu qabu. Namaaf feeruu qabdan osoo hin taane yeroo spin gootanitti kan inni isinii kennu beektanii baay'isuu 2 godhee baay'isuu 3 godhee isinii kenna. Kana jechuudha. Tole namaaf feeruudhaaf immoo bakkuma kanarra tokko isa kana bakka kanarraa carraa spinii hin qabaanne invite no kan jedhu isinirraa dhufa asirratti isinii dhufa. Yookaan immoo kuna jala kanarraa invite friends kan jedhu jira bakka kanarra jechuudha. Bakka kanarra isa kana invite friends jedhu kana tuqxanii nama ni affeertu jechuudha. Invite friends kana naa tuqxan asirratti akkasitti isinii dhufa WhatsApp, Facebook kanaan kallattiin erguu dandeessu. Yookaan immoo copy isa jedhu kana tuqxanii copy link isa jedhu kana copy gootanii Telegram, WhatsApp waan akkasitiin nama barbaadan ergitanii namni sun yeroo banee dhufee dhiiraan carraa 2 shamarran immoo yoo affeertan carraa 3 argattu. Isas immoo kan isin argattan tokkoffaa namni sun verify gaafa godhu akaawuntii isaa carraa 2 isinii kenna. Dhiira yoo ta'e immoo carraa tokko gaafa inni maayikii irra immoo daqiiqaa 5 taa'ee immoo deebisee ammas carraa tokko isinii kenna. Daqiiqaa 5 hanga 15 gaafa inni mana namaa seenee taa'e. Kanaaf nama feeruu qofa osoo hin taane akaawuntii isaa verify akka godhu gochuu qabdu yookaan ashaaraa akka kennu ammas tiipsaa isinitti argisiisee jira. Isa gochuu qabdu. Sana booda immoo maayikii irra kan taa'u gochuu qabdu jechuudha. Namni sun hojjechuu baatu illee kana lama yoo godhe carraa 2 argattu. Carraa sana immoo erga argattaniin booda kunoo bakka kanarratti amma fakkeenyaaf asirratti anaaf 0 naan jedhee jira jechuudha. Kanaaf anamma hin qabu waan ta'eef erga isin affeertanii namni sun kana godheen booda daqiiqaa isaas erga taa'ee verify isaas godhe bakka kanarratti 2 3 4 jedhee isin fida. Collect gootanii fiddanii bakka kanarraa immoo spin kan jedhu isin dhufa bakka kanarratti amma fakkeenyaaf akka kan kiyya lama kana isa tuqxanii isinillee akkasitti spin ni gootu jechuudha. Kun gubbaa kanarratti akkuma argatan 252 qaba. Isarratti amma meeqana dabalame jechuudha. Kun kan inni naa kenne jira jechuudha. 231 waan akkasii naa kenne. Digdami tokko qofa naaf amma carraa ammayyuu carraa tokko qaba. Innaa haala kanaan spin gootanii isinillee carraa keessan daftanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kun amma shannaa kenne meeqatu naaf hafe jechuudha. Osoo nama tokko naaf feeriin iyyuu carraan kiyyaa naa bal'ata. Kanaaf aappichi kana fakkaataa wanta isiniin galle koomentii irratti gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo Telegram group irratti illee dhuftanii gaafachuu dandeessuun isiniin jedha. Telegram group irra immoo gaafa dhuftan adimiiniin dha waan ta'eef keessaan illee achirratti na dubbisuu dandeessu. Viidiyoowwan dabalataa jiras waan isiniin kaa'uuf jabaadhaatii hojjedhaa. Namoonni subscribe nan godhin jirtan immoo ammas subscribe na gochuun dagatina. Galatooma.